Barattoota keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtanittis naa ga'u. Qormaanni keenya shanaffaa yeroo darbee akkam ture? Hojjetamee jira? Guyyaa har'aa deebii isaa isiniif qabannee dhufneetu jirra. Gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadiitti barreeffaman dubbisi kan jedhu ture. Isaan kana keessaatii warreen tokkoffaa fi lammaffaa irratti jiran isiniif dubbisnee turre. Tokkoffaan gaara, gaara, lammaffaan garaa, garaa jennee turre. Warreen kaan immoo isin dubbisaa isiniin jenne mee sekendii tokko tokko isiniif kennaan isinis irra deebitanii dubbisuu keessan shaakalaa. Waan jettanii dubbistan laallachaa deemtu. Sadaffaa qooda, qooda, afur qodaa, qodaa, shan baala, baala, ja'a balaa, balaa, torba gaala, gaala, saddeet galaa, galaa, sagal muuda, muuda, kudhan mudaa, mudaa, kudha tokkoffaa laafe, laafe, kudha lama lafee, lafee, kudha sadaffaa daake, daake, kudha afur dakee, dakee, kudha shan oole, oole, kudha ja'affaa olee, olee, kudha torba gaadaa, gaadaa, kudha saddeet gadaa, gadaa, kudha sagal quufa, quufa, digdama qufaa, qufaa. Yoo haala kanaan dubbistaniittu ta'ee baay'ee gaariidha. Sirriitti dubbistanii jirtu. Yoo kanarraas karaa inni dheeratu, karaa inni gabaabbatu adda baasuun ammallee irra deebi'aatii shaakalaa isiniin jenna. Gaaffii lammaffaatti kan darbinu ta'a. Gaaffii lammaffaan dhaggeeffachuun barreessii jedha. Tokkoffaa irratti maal jennee turre? Fuula. Lammaffaa irratti kutaa. Sadaffaa irratti hiree. Afuraffaa irratti waaqa. Shanaffaa irratti fagoo. Ja'affaa booka. Torbaffaa safuu. Saddeettaffaa goota. Salgaffaa qubee. Kurnaffaa odaa. Kudha tokkoffaa rooba. Kudha lammaffaa aduu. Kudha sadaffaa huuba. Kudha afuraffaa yeroo. Kudha shanaffaa beela. Yoo haala kanaatiin barreessiniittu ta'e sagalee nuyi isiniif dubbisne sana dhaggeeffattanii, sagalee nuti isiniif dubbisne dhaggeeffattanii haala kanaan barreessaniitti yoo ta'e guutummaan guutuutti argattanii jirtu. Keessaatii kan dhabdan yoo jiraate irra deebi'aatii sirreeffadhaa isiniin jenna. Kallattiin gara gaaffii sadaffaatti kan ceenu ta'a. Gaaffii sadaffaan deebii sirrii ta'e filachuun bakka duwwaa armaan gadii guutii kan jettu turte. Tokkoffaa caalaan bishaan daake. Daake kan jedhu kan aaga jiru kana taati. Baaga kan jiru dakee jedha malee daakee hin jedhu jechuudha. Kanaaf tokkoffaan deebiinsaa aadha. Bakka kanarratti ishee kanatu gala. Daake kan jettudha. Lammaffaa inni bakka duwwaa eega. Inni gaala eega jechuu barbaanneetu. Gaala kan jettu
ishee baaga jirtu kana gaala. Kun galaa jedha. Gaala kan jettu kana. Kanaafuu lammaffaan deebiinsaa baa ta'a jechuudha. Gaala kan jettu kana gaafa asirratti barreessitan inni gaala eega jetti jechuudha. Sadaffaa bakka duwwaatu isa qabee jiiteessa. Qufaatu isa qabee jiiteessa jechuu barbaanne aaga kan jiru quufa jedha. Baaga kan jiru qufaa jedha. Kanaaf deebiinsaa kan baaga jirtu kana taate jechuudha. Bakka kanarratti qufaatu isa qabee jiiteessa jechuu fi deebiinsaa isa baaga jiru kan bakka kanatti gashinaa. Sadaffaan baa ta'a. Afuraffaa bakka duwwaa dhiqe. Maal dhiqennaa? Qodaa dhiqe jenna. Qodaa kan jettu kan aaga jirtu kana. Qodaa kan baaga jirtu qooda jedha. Kanaaf qooda dhiqe hin jedhamu waan ta'eef qodaa dhiqe kan jettu aaga. Bakka kana egaa kan nuyi barreessinu ishee kana asirratti gaafa barreessinu qodaa dhiqe jenna. Kanaaf afuraffaan deebiinsaa aa ta'a jechuudha. Shanaffaa bakka duwwaa tasaa oole. Balaa tasaa oole jenna. Aaga kan jiru baala jedha. Baaga kan jiru immoo balaa. Kanaaf balaa tasaa oole jenna waan ta'eef balaa kan jettu bakka kanarratti yoo barreeffamte balaa tasaa oole jennee hiika guutuu jecha qabu argachuu dandeenya. Kanaaf deebiinsaa baa ta'a jechuudha. Shanaffaan baa ta'a. Deebiin qormaata shanaffaa gaaffii tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa kanneen armaan olii turanii barnoonni keenya kutaan itti aanu akkuma itti fufetti jira. Kanaaf barnoota itti aanu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa.